Fayyaa kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii koo hordoftoota maatii gaaddisa YouTube akkam jirtu nagaartanii nageenya jaalala waaqayyo lafa bakka jirtanitti hunduma keessaniif waa baay'atu. Egaa daawwadhaamee Finfinnee kana fakkaatti Finfinnee boolee mawucaa gubbaarraa karaa ittiin bahan gara taaksii deemtu gubbaadha jechuudha bara bakkeen kuni. Ni daawwadhaa warri yaaddanii warri galmaatiif warri biyya yaadaa jirtan sirriitti daawwadhaa achiini. Anna baay'ee das nama jedha dhugaa waaqayyo Addis Ababa yookiin Finfinneen kana fakkaata asliin jedha viidiyoo kana isinitti tole immoo laayik gochuun dagatinaadha turtii gaarii hanga dhumaatti viidiyoo ilaalaa galateema sa'aatii kana hunda taa'e beelus ajjeefne laanyaan galgala giseedhaan nyaanne sa'aatii afur walakkaatti nyaadhe maxaan deebi'ee xayyaara keessatti illee nyaannu hin beelofne beelli maal hin qabu dhugaa hin beelofne beelichi Addis Ababa keessa laala ishee yaa uummata dammoo laayik sheer gochuun dagatina Oromia Finfinnee አንደኛ ደች አንተም በፈነ ኢንተርኔት አሞንቃ ግርማ ጮመቲ ግርማ ዋሽንቲ እንበ ሁዱጋ አንደ ብለ ተወላሽ ጀለፍታንካ አንበ ኢሞ ዋን ዲዳኒ አሞ ወንዴ ዳይም ቆይ ኦማን ጀድም ተራ Bulan nan nagara. Mana jirani? Hah? Mana jirani? Kau bak mata bala? Halo. Mencabut. Foye facce bareedo dha dhugaa kondooniyemiin babbareeda asiinis kan barbaadan ishee foye facce Girmitti daalatti necha. Maal? Kanam? Akkam ta'e? Innaa ittuma dhiisanii ree? Maaloo hin goone kottaa kan nama baay'anne? Tokko kowaattaa qabna. Gogozoota rabbi waan akkas godhe. Namni keessa hin jirre midhaan kana. Poolisiin warri zabanyaan hin jiraanne. Zabanyaan si tokkoma. Absidiitu wanti galtaati. Gogozi ta'an dhugaa waaqa. Achiin bahin jedhani reeman. Wai misooma bareeda rakkisa. Misooma shashaggaa hojjechaa jiru.
Fooyyee. Fooyyee facce. Kana fakkaatti ishee Addis Ababaa qubni ishiidha. Hin beekamu garuu jaalattiidha. Wayi miskiina. Hayyee kabajamtoota fi jaallatamtoota Finfinneen kinoo kana fakkaatti daawwadhaadhaa Finfinnee Oromiyaa noora Oromiyaa. Nah kana fakkaataa siin jechuun barbaada viidiyoo kun kan qaate garuu viidiyoo kana daawwadhaa warri biyya keessa yaaddan asmaanii biyya keessa warri yaaddanii sirriitti daawwadhaadhaa kana fakkaatti Itoophiyaan karaa Adaamaa karaa deemu gubbaarra kan jiru jechuudha. Amma hin baane keessa Addis Ababa keessa jirra jechuudha. Addis Ababa keessa bakki kuni akkuma argitan boolee keessatti hidhadhe sanaa godhe fuulduratti jechuudha. Hanga dhumaatti viidiyoo daawwattanii karaa Adaamaa karaa deemu isinitti argisiisa jechuudha. Hanga dhumaa ilaalaa laayikii hunda gatinaa waliin maatii naatii naaf ta'aadha. Na jajjabeessa jechuutiin hin barbaada. Eessa jirta micha? Viidiyoo kana immoo hanga dhumaatti daawwadhaa. Eessa jirta? Turtii gaarii na olii. Maal jettee? Eero. Girma. Eero. Intora keessa. Girma mucaa fooyyee facce. Ha? Fooyyee facce. Fooyyee facce? Bareedaadha dhugaa. Hondonii min babbareeda. Inni kabajamtoota fi safarri barbaadan safara haarawaa fooyyee facce kan jedhamu mana haarawaa ijaaramaa jiru jechuudha. Addis Ababaa Finfinnee karaa Maucaa Adaamaatti kan jechuudha. Bakki kun fooyyee facce jedhama. Baay'ee das nama jedhu manni babbareeda ijaaramaa jira jechuudha. Odoo kana keessa mee maal adaan isa beebee takkuma narra cibsitee maal qaba. Viidiyoo kana laayik sheerii godhaa biraan nagaame adaraa kee takkuma jedhee. Girmitti daalatti na jirani takkuma. Walumaa kana keessa baanee. Namni beekitti cabseetti gala. Maal? Kanam? Akkam ta'e? Innaa ittuma dhiisanii ree? Maaloo hin goone kottaa kan nama baay'anne tokko kobattaa qabnu. Humna darbe tokko akkas fakkaata. Gogozoota rabbi waan akkas godhu. Namni keessa hin jirre namni kan. Poolisiin warri zabanyaan hin jiraatti. Zabanyaan ibsi tokkuma. Absidiitu itti galtaati. Gogozi ta'an dhugaa waaqa. Achiin bahin jedhani reeman. Wai misooma bareeda rakkasa. Misooma shashakkaa hojjechaa jiru. Fooyyee. Fooyyee facce.
fakkaatti ishee Addis Ababaa. Qubni ishiidha. Hin beekamu garuu jaalattiidha. Way miskiina.